guys, sagaleen keessi dhagahame jiraate maayitiin qabu nama beeksisuu hojjechuuf deemaa jira. Akka fakkeenyaa guys, jedha lakka namni jaallatee kan beeksisa na hojjechiisan maal jedhee kadhatu. Dhimmi oolchi. Biyyaana koo dhuftu dhimmi oolchi. Guys akkas innaa amma deemaa jiraachuu gahu ta'e Bakayati guys niggas video mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kan joto jabaatu beeksisa hojjeta jedhee akkuma waadaa galee manaa kiyyaa ba'etti ammas dhufee jira bakka hojjetamu jechuudha. Isin agarsiisa takka takkaan nafaana tura. Majlisiin kun akkuma isin argitan kana kaaree meeqa? Torba. Kaaree torba akka isin argitan kana kun kaaree torba jechuun hamma kana gahaa kilo asirraa ka'ee kana kaaree torba jedhama. Isin kaaree 12 hanga kaaree torbaatti ajajachuu dandeessanii hanga mana keessanii jechuun kaaree mana keessanii ajajachuu dandeessan. Akkasuma majlisi kanaan dura akkaataa inni itti hojjetu isinitti agarsiisee ture. Inni kun immoo si hojjetan boondii isa kanaan hojjetama. Isa waan argame kan kanaan dura viidiyoo agarsiisee lakkisan osoo hin taane boondii oriijinaala kanaan isin hojjetamaa jechuun kun akkuma arguu jirtan isa kanaan dalagama. Akkasuma abbaa tiknasa Didama abbaa tiknasa 30 ol ka'insa jechuudha. Akkasuma abbaa tiknasa 40tiin dalagachuu dandeessanii kun abbaa tiknasa meeqa? 30. Kun amma tiknasa 30 ol ka'insa isaa jechuudha lafarraa. Innaa isa haga barbaadanii haga 40tiin dalagachuu dandeessanii kanaa gadillee tiknasa didamaan dalagachuu ni dandeessu. Meeshaan kun akkuma jiru kanattuu kan hin xumuramini dhugaa dubbachuuf geedhiiwwan garaagaraa isa bakka kanatti galu ganaa itti galaa as bira akka galu jechuudha. Hafeeti. Akkanattuu gis baay'ee miidhagaa kan ta'e akkasuma iddoo kanatti hin gala wanti garaagaraa hagala asitti geedhinni hafa as keessallee masaawotii qaba masaawotiin ni muranii itti galchu jechuudha isaanummaani nama isin jechuu barbaade haala kanaan majlisa bareedaa akkasuma majlisa amma nu bira jiru kun kafee ammoo ammallee kan biraas viidiyoo kanarraa inni argitanii kana bichaa nuti asitti hojjetamu kana tilistaandii kun haadhuma majlisa kanaati saamne isa kana tilistaandii bifa kanaan baay'ee bareedaa kan ta'e asirra waan dhiibu barbaachisaa taanaan geexaageexii garaagaraa waan fitan kaasuu dandeessanii asillee madardaraa qaba asitti televiziyoona kunilleen kan itti hin rakkabamini na kun argitan akkanatti irratti yoo rakkabamu yookaan yoo irratti hidhame baay'ee bareedaa kan ta'edha kun geexii gammeesin kana fakkaata innaa sanbichaa miti isa halallee irraa baay'ee bareedaa meeshaalee hedduu guyyuu feera garuu mootii beeksisan hojjenne har'a garuu beeksisa hojjechuutu jira. Asiin kun asii bakka uffatatti daradaranii takka takkaanitti. Asiin kun madardaraadha uffata asii hagachitti ol dheeraadha akka barbaadetti sadarkaa 1 2 3 4 ni cufaa jechuudha kan madardaraati kun uffatatti daradartan yookaan tartiiban keessan jechuudha kun immoo iyyuu kan fannooti gubbaa halallee waan barbaadan kaa'uu dandeettan jalli kun illee baay'ee guddaadha farsha famnaaminallee kaa'uu ni dandeessanii waan ta'eef akkasumallee immoo iyyuu isa kanallee akkasiitii kam akka gamasii jechuudha uffata madardaraati. Ammas immoo iyyuu as biratti waan adda ta'e kan addasii godhu baay'ee kan jaalladhuu fi kan bareedu qabdi. As keessa kun akkuma argitan madardaraadha. Asii waan feetan jechuudha. Meeshaalee kosmootiksii kan feetan asii daradarachuu ni dandeettanii shittoo manaamanallee jechuudha. Asumaanuu immoo kun akkuma argitan asiin mastaawotii qabaa jechuudha. Mastaawotii kana keessatti ilaalaa feetan bakka kana teettanii dibachuu ni dandeessu. Akkasuma masaabaa qabaa. Masaabaa 1 2 3 qabaa. Kunis kanuma duudhaa bakka kana walirratti hidhatu jechuudha. Duuba kana tasriiha ajaa'ibaa tashaataashitu jira. Garuu mootii isin agarsiisu qumsaaxinii kanatti doysa. Inni akkasuma qumsaaxinii illee kan fakkaatantu jira. Keessa sanis ni jiranii. Asillee kunis tilistaandii baay'ee bareedaa ta'ee fi kan zabanaawii ta'e wallaahi ajaa'ibatti guddaa fi bareedaa kan ta'edha. Daree isinitti agarsiisa. Dhaabbii qoteef viidiyoo. Namni jarjartanii deemtan hin dhabamtan waan ta'eef viidiyoo kana yoo xumurtan meeshaalee hedduu argisiisu jira. Yoo mootii kan jarjartan ta'e lakkoofsa bilbilaa isa viidiyoo gubbaatti argitan kana argamni keenya Shaashamanneedha. Akkasuma naannoo Oromiyaa bakka kamuu isiniif ni geessina. Amanataadhaan yookaan amanamummaadhaan jettanii amanamummaadhaan isinii dalagaa meeshaan keessanii akkaataa beellamaa bichaa akkuma karaa xumuraatti saniin jira sirreeffachuu waan keessanii. Egaa majlisa kana isa viidiyoo keessan galiin bakka kana keessa kaayamee jirudha. Kan xumurame garuu viidiyoo raabuuf haalli mijataa kan hin taane iddoon kan hin jirredha. Majlisni inni biraallee ni jira. Inshaallah yeroo muraasa booda isiniif postatu.
isaan baay'ee kan barbatu baay'ee bareedu diizaayinii fi bifa bareedu kan taate haati obboleettiin keenya dalasiifate haati isaa jechuudha. Kun immoo ol banamaa baay'ee bareedaadha. Barbachuuf asillee akkana qaba banaa qaba. Chinis akkasumatti qaba. Asillee ni qaba. Waan guyyaa fi amuutti itti rakkabamu hundi waan ta'eef. Chinis akkasuma. Asillee akkuma sanitti qaba. Asillee madardara kunoo akkuma arguu jirtan madardaraan kun waan qabu qaba. Keessa kanneen ampuuliitu jira gana. Ampuuliitu jira ibsa. Asillee habii bal'aa argitanii waan baay'ee daftariin kitaabbiin garaagaraa keessa kaa'uu ni dandeessu. Asitti illee kun akka televezyiina keenya xiqqeessuudha. Televezyiina guddaa fudhachuu danda'a jechuudha. Sanbichaa miti asillee babbareeda hedduutu jira. Arabiyaa majlisii kanallee immoo viidiyoo kana gubbarra isinii kaahaa ni argitan. Arabiyaa majlisii kana baay'ee bareeda kan ta'e akkasuma hedduu isaanii beeksisa. Tasriyaa isaaniis ilaali. Tasriyaa kanallee ilaaluu dandeettanii. Naaf baay'ee bareedduu kan taate tashaataa jedhamu kan dalagamte haala kanaan jechuudha. Qubsaanis hojii fa'aa hojii nabbicha hojii hojjisa ta'e. Qabdu isheen. Baay'ee bareedu hojii wal fakkaata maashaallah. Inni asirra madardaraadha. Akkuma argitan kun waan qabu qaba. Mastaawotiidha. Tashaataa jira. Mastaawoti asirra gara. Akkasii kana jechuudha. Keessa of laalama jechuudha. Akkanaa kanatti gara. Akkanaa kana. Eeyaa kun. Akkanatti irra galu jira jechuudha. Irra gala boci boodarra irra galfama. Innaa baay'ee bareedaadha isiniin jedha. Dhugaa dubbatuuf viidiyoolee hedduu hojjedha. Inna jaraa dallatama yookaan sirba irratti cufataa osoo hin gosotiin hin beekne Itoophiyaan biizii nama gooti. Innaa biyya namaatti galee waan ta'eef walii galuu dinne Itoophiyaadhaan jechuudha. Innaa akkasii beeksisni muka hojjetamaa jiru. My boss abbaa jabootiif dalaguutti jira. Inni immoo biyyuu qassaalaa siifida jedhee ani immoo haganii lallabee. Majlisii qabanneen isaa immoo akkana jirti. Baay'ee bareedduu kan taatedha. Asirra mastaawotiidha kan majlisii kanaati. Kunniin immoo tolfaa argitan kunniin kan majlisii isa kaaniiti jechuudha. Kun guyyaa tokko fe'amanii inshaallah baay'ee jira kunillee asitti jechuudha. Akkanatti bistaanni diizaayinii filannoo barbaadan akkasuma diizaayinii kanaan manitti mana hojiiti hin beektanin achi keessallee meeshaalee hiikkame babbareedatu jira ture. Gin xiqqoo isii waan waliin harka kaayaminiif akkaataa itti mul'isu xiqqoo ni ulfaata kan alaa baanaa. Innaa gaayis amma as deemaa jirra. Kunoo kana galtanii amma kana xumura isaa inshaallah rabbaliin waa bilu samooniin xumurama. Akkasuma kanallee koornarii kana yaadattanii baay'ee biraandii kan ta'e istaahilii jijjiiraa fi bareedaa kan ta'edha. Kunillee koornariidha. Kun koornarii tokko achi jira. Guddeessuudha. Kun xumuramuuf waan xiqqootu hafee innaa asittillee akkuma argitan xumuramaa jira. Majlis hedduutu dalagamaa hin baha garuu wallaahi hunda haala tagabii ta'e viidiyoo hojjedhee hin bosonne. Kana fakkaata isiniin jedha yeroo kun xumuramee walitti dachaana ammas achi keessa baay'ee jira. Akka carraa ta'e ifaan dhaamadha. Galgala irra dhufee kanas inshaallah isa boru walitti dachaana. Ammaaf immoo iyyuu kana fakkaataa isiniin jedha baleewwan tiyyaa Innaa beeksisa amma hojjedhe kana daqiiqallee haa dheeratu malee dhugaa dubbatu qola gariidhaan hojjedhe. Maal isin jechuu barbaade namni maashina sinaa bituu hedduu abbaa jabooti. Isa meeshaa kana illee kan hojjetu abbaa jabooti. Waan kamiifuu rakkoo kamiifuu ani hin jira. Bakka buutuu ta'uu hin danda'a. Nama mas'uulummaas fudhachuu hin danda'a. Akkasuma meeshaa barbaadan ajajattanii hojjechiifachuu ni dandeettanii rakkoon jiru yoo jiraate beellama irratti walii gala. Ani ammallee kan isin beellama bichaa yoo xiqqoo ji'a tokko barbaadan torbee lama barbaada jecha kijibaa jecha akkasitti jarjaraan ajajadhaa isiniin jaa kun immoo iccitiidha. Maaliif namni hojii hin beeytanii wal hin gahuu fi guyyaa kaan ifatu badaa guyyaa kaan saratajoota fa'aa deema waan akkasiisaniif saniif san sirreeffadha. Waan achirra kaafeen nani mas'uudha isiniin jecha qasaala yoo naa bitamtu liddachaan.